Facebook haaraa akkamittiin banachuu danda'a jettee kan na gaafachaa turte jechuudha. Amma siif deebisuu dhufeen jira jechuudha. Barumsa tokko gadhiiseen ture jechuudha. Amma reefu TikTok akkamittiin maqaa jijjiirrachuu danda'a kan jettee na gaafatte jechuudha. Isa qofaa miti. Yeroon viidiyoo maxxanse namni naaf hin argu, TikTok koo namni follow naaf hin godhu kan jette jechuudha. Viidiyoo gabaabseen TikTok irratti maxxanse YouTube koo jala guutuun isaadhaa isiniif jira jechuudha. Jara galtanii ilaaluu qabdan jechuudha. Achumaan subscribe naaf gochuu qabdan jechuudha. Amma karaa barumsatti dabarra jechuudha. Yoo viidiyoon kun kan dheeratu ta'e jechuudha, YouTube jala galtee ilaaluu qabda ishii. Okay, akkaawuntii haaraa banachuu wantaan barbaaduuf amma akkaawuntii haaraa wanta banachuu barbaaduuf atama create new Facebook account isheettu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna akkatti nu dhufanna keessa seenaan jechuudha. Maqaa keetti guuttatte asirratti jechuudha. Maqaa kee ani calma jedheetti guute jechuudha. Mee waaqa jedhaan asirratti immoo kennaa jedhaan calma jedhaan. Calma jedhaan itti guutaa jira jechuudha. Maaliif sitti agarsiisu waan ta'eef jechuudha. Ammoo dileetti godha waan ta'eef jechuudha. Next jedhaan jechuudha. Yeroo akkatti nu dhufe jechuudha. Lakkoofsa moobaayila keenyaatti galchii jedha. Asirratti lakkoofsa keenyatti galchuu qabna jechuudha. Lakkoofsi sun dirqama nu harka jiraachuu qaba jechuudha. Maaliif koodiin teeleen isarratti erga waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa kiyya egaan itti galfadhe booda next jedhaan jechuudha. Lakkoofsa kiyya amma itti galfadhe next jedhaan jechuudha. Akkatti yeroo naa dhufe jechuudha guyyaa dhaloota keetti guutii jedha jechuudha. An calma jedhee 2 11 1995 next jedhaan jechuudha. Ati kan sirriitti guuttachuu qabda kun akkuma ta'etti guuttattus rakkoon qabu waan ta'eef jechuudha. Garuu meela isheettu kana jechuudha. Ishee gidduu kanarratti gadi qabne ishee gidduu kana filatuu qabda jechuudha. Meela isheettu kana jechuudha. Paaswordii keessa itti galchaa jedha jechuudha. Paaswordii an calma jedhee itti galcha jechuudha. Ati garuu paaswordii cimaa itti galfatu qabda jechuudha. 1 2 3 calma jedhee itti galfadha jechuudha. Next jedhaan. Ati kan sirriitti galfatu qabda jechuudha. Karuma kanaan sanaaf kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo gadi qabna jechuudha waan reefu banee ture fakkaas naan jechaa jira jechuudha. Asirratti gadi qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtu akkatti naaf fidee jira jechuudha. Yeroo akkatti naaf fidee jechuudha. Okkeen jedhaani koodii naaf ergamee jira jechuudha. Irratti koodii itti galfadhamu qo'e. Koodii itti galfadha jechuudha iddoo kanarratti jechuudha. Koodii teelee naaf erge jechuudha kuni. Okkeen jedhaan jechuudha amma. Akkatti naaf fidee jechuudha. Akkatti yeroo naaf fidee profaayilii kee footoo irratti maxxansinaan jedhaan amma balleessuu barbaade waan ta'eef jechuudha. Facebook isa kana itti fayyadamuu barbaade miti. Sitti agarsiisuudhaaf kan hin banaa jiru waan ta'eef jechuudha. Ati garuu footoo asitti profaayilii kee irra maxxanfattee bira darbuu dandeessuu barbaade jechuudha. Anuma irratti maxxansu akkatti darba jechuudha. Ishee gubbaa kana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Ishee gubbaa kana gadi qabne asitti add friends kan jedhu kun haa ta'u. Akkuma argaa jirtan jechuudha Facebookiin naa banamee jira jechuudha. Karaa kanaan banachuu dandeessa jechuudha. Karuma kanaan Facebook haaraa banachuu dandeessa jechuudha. Amma kun Facebook haaraa jechuudha. Akkuma argaa jirtu jechuudha. Amma haaraa banee jechuudha. Karuma kanaan karaa nama sitti agarsiise kanaan bantee itti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Galatoomi garuu natti naariin jechuudha. Wantaan yeroo na gaafate sanitti siif hin hojjetiniif jechuudha. Galatoomi.